Yee anaakoo ookoo anumti kun eenyu? Ani eessaan dhufe? Eenyu fa'aa abbootiin kan hin keessaan dhufe? Eessadha hiddi koo kan warra kamiiti? Maaliif uumamuun koo sababa maaliiti? Nama ta'uu beeka. Ka'umsoo eenyume? Sababni isaatis gaaffinatti uumame. Maaliin fakkaadha? Maalinni bocni koo? Naanna'uu danda'a walaaluuf mormi koo? Horteen koo ganamaa maal ture waa'eensaa? Wanti inni hordofu waadaan hedduudhaansaa? Hanga akkamii qaba? Maal dhugee maal nyaata? Faaya akkamii fa'aa uffachuu jaallata? Maalii walii gala afaan maal dubbatee? Maalii wal to'ata seera maal tumate? Haalli jireenyaa hoo? Hariiroo qabamoo faca'ee jiraataa? Kan kaleessaa far'aa bor maal ta'a laata? Na yaachise itti fufu 21 bara 2012 Beddellee.